Nagaan Waaqayyoo abbaa kan gooftaa Yesuus Kiristoos hunda keessanii wajjiniin haa ta'u jecha har'a ilmummaa Addaamii fi Waaqarraa dhalachuu kan jedhu irrattan waan gabaabduu dubbachuudhaaf gara keessan dhufe. Akkuma beekamu ani hubannoon hanga ammaatti irra ga'een waldaan kiristaanaa isheen qaama Kiristoos taate haaraa uumamte malee lammaffaa dhalatte miti jedheeti kan ani amanu. Dhalachuus hin dandeessu dhugichis sagaleen Waaqayyoos sana lammaffaa dhalatteetti jedhee dhugaa nuuf hin ba'u jechaadha. Amantoonni tokko tokko bira akka ka'utti garuu gaafa waa'ee lammaffaa dhalachuu kana kan waldaa kiristaanaa kan taane barsiisuuf yaallutti Addaamis mucaa Waaqayyooti maaliif waa'ee dhalachuu kana Israa'el qofaarraa eegaltu jedhanii akka mormiitti dhiyeessu yaada mormiitti dhiyeessu. Kaayyoon viidiyoo kanaa egaa mucummaan Addaam kun nuuf dhalannaa Waaqarraa ta'uu akka hin dandeenye hubachiisuudha jechaadha. Namoonni dhalannaan Addaam mucummaan Addaam dhalannaa keenya isa tokkoffaa ta'uu danda'a jedhanii yaadan kun kan isaan akkas jedhaniif nuti warri ormootarraa gara gooftaa dhufne akkuma warra Israa'el dhalannaa lammaffaa qabna yaada jedhu jabeeffachuuf yeroo yaadan yaada kana dhiyeessu jechaadha. Obboloonni akkasitti yaadan kun Addaam ilma Waaqayyoo waan ta'eef dhalannaa isa jalqabaa achitti argannee yaada jedhu deemsisu. Yaadi isaanii kun garuu akkamitti akka dogoggora ta'e har'a viidiyoo gabaabduu kanaan keessatti deebii itti ilaalla jechaadha. Addaam irraa dhalachuun akka dhalannaa jalqabaatti yaadama taanaan wanti beekamuu qabu Addaam irraa nuyi ormoota duwwaa osoo hin taane Israa'eloonni warri lammaffaa dhalachuu qabdu jedhaman mataan isaanii Addaamumarraati kan argaman. Herrega kanaan deemuun sirriidha utuu ta'eeti gooftaan keenya Yesuus gaafa Yohaannis boqonnaa 3 irratti Niqoodimoosii wajjiniin haasa'u sana isin mootummaa Waaqaatti galuudhaaf yookaan mootummaa Waaqaa ijaan arguudhaaf lammaffaa dhalachuu qabdu jedha osoo hin taane sadaffaa dhalachuu qabdu ittiin jechuutu irra ture jechaadha. Sababni isaa maaliif Israa'eloonni dhalannaa tokkoffaa jedhamu qabu turanii sababa sanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos lammaffaa dhaladhaa kan inni jedheef malee isa Addaamirraa argaman sana miti inni akka tokkoffaatti lakkaa'ameef jechaadha. Inni Addaamirraa akka tokkoffaatti lakkaa'ama taanaan akka obboloonni keenya tokko tokko jedhanitti lakkaa'ama taanaan gooftaa Yesuus Kiristoos sadaffaa dhalachuu qabdu ittiin jechuutu irraa eegama ture. Kun akkamitti akka ta'e itti fufee nan dubbadhaan. Egaa gooftaan lammaffaa dhaladhaa gaafa jedhee sana dhalannaa isa jalqabaa isa kam lakkaa'eefiitu kan jedhus gaaffii deebisuu qabnuudha jechaadha. Isa Addaamirraa argamnu yookaan isa Addaamirraa namni dhalate yookaan Addaamirraa argamu sana moo dhalannaa gara biraatu jira ture kan inni lammaffaa dhaladhaa jedhe. Addaamirraa dhalachuun dhalannaa tokkoffaa ta'uu akka hin dandeenye isinitti argisiisaatii obsaan nafaana tura. Mucummaan Addaamii fi mucummaan Israa'el gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Dhuguma hundumti keenya iyyuu akka beennu Luqaas 3:38 irratti sagaleen Waaqayyoo Addaamiin ilma Waaqayyoo the son of God jedhee kaa'eeti jira. Israa'eliinis seera ba'uu boqonnaa 4:22 irratti Israa'el ilma kooti jedhameera yookaan Waaqayyo Israa'el ilma kooti jedheera. Akkasumas Maatiyos 3:17 irratti immoo Waaqayyo Yesuusiin ilma koo isa jaallatamaa jedheera. Kana qofaa miti. Nuyi warra qaama Kiristoos taaneenis Galaatiyaa 3:26 irratti Phaawulos akkas jedha. Amantiidhaan isin hundi keessan kara Kiristoos ilmaan Waaqayyooti jedhee yeroo inni itti nu ibsu argina jechaadha. So as keessatti qaamni hundumtuu ilma eenyummaa jedhamu argateera. Haa ta'u malee garuu ilmummaan kun hundi garuu tokko miti.
Ilmummaan inni kan Addaam idda dhaloota Yesus argisiisuudhaaf yookaan immoo the genealogy of Christ idda dhaloota gooftaa keenya Yesus Kiristoos argisiisuudhaaf barreeffame malee Addaam waaqarraa dhalachuu isaa tasa hin ibsu. Kutaa sana deemtanii dubbistanii ilaaluu dandeessu. Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 38 Yesuus irraa qabeetu hanga Addaamitti achi lakkaa'a idda dhaloota. Inni Maatiyos boqonnaa 1 irratti barreeffame immoo idda dhaloota Yesuus jedhame Maatiyos boqonnaa 1 irratti inni barreeffame immoo Daawit irraa qabee Abrahaam naqeetu achirraa as deebi'ee hanga gooftaa keenya Yesus Kiristoositti achi as fida. Inni Maatiyos boqonnaa 1 irraa duubarraa garanatti gara Yesuusitti yeroo fidu, inni Luqaas boqonnaa 3:38 immoo gooftaa Yesus Kiristoos irraa qabeetu gara dugda duubaa hanga Addaamitti kan inni deemu. Kun idda dhaloota gooftaa keenya Yesus Kiristoos argisiisuudhaaf wanta barreeffamedha malee Addaam dhalannaa waaqarraa qaba kan jedhu argisiisuu fi miti. Akkas taanaanii waa tokko asirratti akka inni idda dhalannaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos keessatti wanti beekamuu qabu Addaam Aabelii fi Qaayeliin erga godhatee booda Qaayel Aabeliin ajjeese. Erga Aabel du'ee booda immoo Addaam ilma gara biraa Seet jedhamu akka godhatee fi ijoollee gara biraallee akka horee sagaleen Waaqayyoo ni dubbata. Garuu idda dhalootaa sana keessatti kan iddisaa hordofamee deemame kan gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha malee kan saba hundumaa miti jechaadha. Fakkeenyaaf iddi kan Qaayel achi keessa hin jiru, kan saba warra gara biraas achi keessa hin jiru. Kan achi keessa jiru kan eenyuti? Kan Seet qofaadha kan achi keessa jiru. So nu immoo Seet irraatiitii argamne moo Qaayel irraa argamne moo warra kaan irraa argamne kan jedhu sagaleen Waaqayyoo waan dubbatuun qabochaadha achirratti. Kun barumsa mataa isaa danda'udha waan ta'eef keessa seenuun barbaachisu. Dhalanna Addaam irraa arganne kan jedhu sun mataansaa Luqaas boqonnaa 3:38 kana akka ragaatti itti fayyadamna taanaan inni kun mataansaa gaaffii hedduu kaasaa jechaadha. Kana jechuun maa inni dhalannaa tokkoffaa sabni biyya lafarraa hundiyyuu qaba akka jechuuti jechaadha. Kanaaf ilmummaan Addaam jedhamee achi keessatti ibsame sun idda dhaloota gooftaa keenya Yesus Kiristoos argisiisuu qofaadhaaf kan barreeffamedha malee dhalannaa waaqarraa isa Phexros nuyi waaqarraa dhalanne jedhu sana yookaan immoo isa seera ba'uu keessatti Waaqayyo Israa'el ilma kooti jedhe sanaa wajjiniidhaanii ilmummaa tokkummaa tokko ta'uu hin danda'u jechaadha. Inni kan Israa'eliif inni kan waldaa immoo dhalannaa akkuma isiniin jedhe inni kan Addaamii uumama malee dhalannaa miti. Inni kan Israa'eliif inni kan waldaa kiristaanaa nuyi dhalannaa tokkoffaa lammaffaa uumama haaraa jennu kun dhalannaa hafuuraati malee spiritual birth malee dhalannaa qaamaa miti. Dhalannaan qaamaa kan gooftaa keenya Yesus Kiristoos qofaadha. Kun ilma koo isan jaalladhu yookaan immoo ilma koo isan jaalladhuudha jedhee sagalee Waaqayyoo waaqarraa gaafa dhufe Yesus waaqaaf ilmummaan isaa physical birth dhalannaa qaamaatiin wanta dhufeedha malee akka isa kan Israa'el dhalannaa hafuuraa ta'uu hin danda'u jechaadha. As keessatti maal argisiisuudhaaf kanani yaalaa jiru ilma kooti jechi jedhu haa jiraatu iyyuu malee ilmummaan kun wanta garaagaraadha kan jedhuun isinitti argisiisuudhaaf kan inni amma kana haasaa jiruuf. Mucummaan Addaam mucummaa isa tokkoffaaf lammaffaa dhalachuu Israa'el yookaan immoo mucummaa isa nuti arganne waliinis tokko miti jechaadha. Akkamitti kan jedhu itti fufeetan ibsaa obsaan na caqasaa. Mucummaan inni kan Addaam akkuma dubbadde idda dhalootaa Yesus argisiisuu qofaaf malee dhalannaa waaqarraa miti jechuudha. Mucummaan inni kan Israa'eliif inni kan waldaa garuu akka macaafa qulqulluu jedhutti isa dhaalaaf nama qopheessuudha malee isa idda dhalootaa argisiisu miti jechaadha.
Hubadhaa isa dhaalaaf nama qopheessuudha malee isa idda dhalootaa argisiisu miti. Maal jechuudha kun? Fakkeenya fudhadheen isinitti argisiisa. Yisaaq fi Ishmaa'eel lachuu dhala Abrahaam, lachuu ijoollee Abrahaamiidha. Lamaanuunuu Abrahaam irraati kan isaan dhalatan. Sagaleen Waaqayyoo garuu mucummaan yookaan ilmummaan kan qabu Yisaaq qofaadha. Waaqayyo Abrahaamii wajjin gaafa haasa'u Yisaaq ilma siif ta'a jedheetu itti dubbata. Ishmaa'eel garuu sanyii keeti ittiin jedheera. Ismaa'eel sanyii keetii, Yisaaq garuu ilma keeti jedha Waaqayyo. Maal jechuudha kun? Yisaaq ilma ta'ee Ishmaa'eel immoo sanyii jedhameetu kan inni waamamu. Amma asitti akkanaa qabattan kanan barbaadu Ismaa'eel sanyii malee mucummaa yookaan ilmummaa akka hin qabne hubachuu qabduun. Amma gaaffii nuti kaasuu qabnu asitti lamaan isaanii dhala Abrahaam ta'anii utuu jiranii Yisaaq ilma yeroo jedhamu Ismaa'eel immoo sanyii jedhame. Maaliif ta'e kun? Sababni isaa inni tokkoof tokkichi Yisaaq ni dhaala, Ishmaa'eel garuu dhaaluu hin danda'u. Kanaafuu ilmummaan haboo dhaaluu nama gonfachiisa jechaadha. Akka sagalee Waaqayyootti ilmummaan ilma gaafa jennu hin dhaalaa jechaadha. Ilma gaafa jedhamu nama dhaalu ta'uusaa argina jechaadha. Haaluma kanaan egaa Israa'eloonni ilmummaa yookaan mucummaa jalqabaa kan argatan biyya abboota isaaniif Waaqayyo kakate sana akka dhaalaniif gaafa mootii Fariyoon jalaatii ba'an ture jechaadha. Sababni isaa maaliif? Waan dhaaluuf deemantu jira. Waan isaan dhaalchisuudhaaf qopheessetu jira. Dhaaluun immoo kan inni danda'amu ilmummaa yoo qabaatte qofaadha. Mucaa yoo taate qofaadha. Hin ta'u taanaan dhaaluun hin danda'amu. Sagalee Waaqayyoo keessatti eessattiyyuu mucaa yookaan ilma jedhamee jennaan ni dhaala jechaadha. Dhaaluuf mucummaa qabaachuun dirqama waan ta'eef Waaqayyo Yaaqoobiin Israa'el jedhee erga moggaasee booda Israa'el immoo ilma Waaqayyoo isa hangafa akka ta'e sagaleen Waaqayyoo dubbata jechaadha. Haaluma kanaan garbummaa waggaa 430 jala erga turanii booda ilmummaa argatanii mootii Fariyoon jalaatii ba'an jechaadha. Mucummaan Israa'el kun egaa mucummaa isa dhaalaaf mucummaa isa dhaalaaf garbummaa irraa gara ulfinaatti ceesisuudha jechaadha. Mucummaan Israa'el argatanii garbummaa jalaa ba'an kun isa dhaalaaf nama qopheessuudha. Isa gara ulfinaatti nama ceesisuudha jechaadha. Addaam garuu yoo fudhanne Addaam ilma Waaqayyoo ka'ummaa mucaa Waaqayyooti yoo jenna ta'e garuu Addaam faallaa dhugaa sagalee Waaqayyoo kanaa ta'eetu kan arginu. Maal jechuudha kun? Addaamii ulfinarraa gara kufaatiitti kan inni seene malee kufaatiirraa gara ulfinaatti seene miti. Dhaalarraatiitii qabeenyarraatiitii gara dhabiinsaatti gadi bu'e malee dhabiinsarraatiitii gara dhaalaatti yookaan immoo gara qabaachuutti ol ba'e miti. Kanaaf gabaabumatti Addaam mallattoo kufaatiiti malee mallattoo dhaaluu, haboo dhaaluu eenyummaa sana hin qabu jechaadha Addaam. Kanaadhaaf Addaam dhalannaan inni Luqaas boqonnaa 3 keessatti ilma Waaqayyooti jedhame sun idda dhaloota Yesuus Kiristoos argisiifame Addaam uumama jalqabaa Waaqayyo uume ta'uu argisiisuudhaan malee ilmummaa isa kan Israa'el kanaa wajjiniin tokkummaa hin qabu jechaadha. Na hubachaa jirtu jedhee yaadaan. Yoon ariifadheen haasa'aa jira ta'e irra deddeebitanii dhaggeeffachuu dandeessu. Kanan jechaa jiru maa inni ilmummaan dhaaluudha sagalee Waaqayyoo keessatti. Kun immoo kan eegalame saba Israa'el irratti Yaaqoob erga Israa'el jedhame erga garbummaa waggaa 430 jalaa ba'aniiti wanta dhufeedha malee Addaamirraa wanta jalqabe miti. Anis kanaaf kanini waa'ee lammaffaa dhalachuu dhaloota tokkoffaa dhalannaa lammaffaa jedhee kaasu
Israa'el saba Israa'el irraa kanan kaasuufis sababa kanaaf jechaadha. Namoonni qaamaanis kan na gaafatan jiru. Hiriyoonni koo kan kaasanis jiru. Waa'ee dhalannaa kana maaliidhaaf addaamirraa hin eegaltu? Maaliif utaaltee saba Israa'el bira dhufta kan isaan jedhaniif jedhanii na gaafatu. Ani immoo kan saba Israa'el irraa dhalannaan tokkoffaa dhalannaan lammaffaan kun achi kan hin jalqabuuf sababa kanaaf jechaadha. Dhalannaa isa waaqarraa sana. Dhalannaa isa dhaalaaf nama qopheessu. Dhalannaa isa ulfinaaf nama qopheessuudha. Inni waaqayyoo dubbatu malee isa sarii kan addaam sana miti jechaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoosis Yohaannis boqonnaa 3 keessatti Niqoodimoosiin jiniin halkan gaafa sana gaafa haase mootummaa waaqayyootti galuudhaaf lammata dhalachuu qabdu gaafa ittiin jedhu sabni Israa'el boqonnaa keessa hin turre, kabaja keessa hin turre, hariisaa keessa turanii, ulfina isaanii dhabanii turanii, ulfina isaanii argachuuf mootummaa isaanii abdatame sanatti deebi'uudhaafi lammaffaa dhalachuun isaan barbaachisa jechaadha. Akkuma gaafa garbummaa jalaa ba'anii Kanaanitti galan dhalatan sana amma immoo lafa jiran sanaa dhalataniitu mootummaa waaqayyoo isa caalutti galu jechaadha. Mootummaa waaqayyoo isa caalu dhaalu jechaadha. Dhaalaadhaaf ilmummaan, dhaalaadhaaf mucummaan, dhaalaadhaaf dhalachuun dirqama jechaadha. Kanaaf Israa'el lammata akka dhalatan gooftaa Yesuus Kiristoos itti himaa ture. Addaam eenyummaa kufaatii malee eenyummaa ulfinaa isa dhaalaaf nama qopheessu akka hin qabne jala mureen sinitti himee gara fakkeenya barreessaa Ibrootaatti sin geessa. Barreessaan Ibrootaa abboota amantii isaanii lakkaa'uu gaafa eegalu Ibroota boqonnaa 11 yoo dubbiftan ni argattu. Guutummaa isaa dubbisaa Ibroota boqonnaa 11. Abboota amantii isaanii lakkaa'uu gaafa jalqabu Abeel irraa qabeetu kan inni lakkaa'e malee Addaam irraa qabee min. Addaamiin dhiiseetuti Abeel irraa qabeetu abboota amantii isaanii lakkaa'een. Maaliif beektu kan Abeel barreessaan Ibrootaa kun Abeel irraa eegaleef wanti sababa gara biraan hin jiru. Addaam mallattoo kufaatii waan ta'eef Addaam irraa lakkaa'u dhiiseetu Abeel irraa qabeetu kan inni gara fuulduraatti lakkaa'e. Kanaaf yaada kana qabxattii kana cuunfuudhaaf ilmummaan Addaamii fi inni kan Israa'el tokko mitiin siniin jechaa jira. Sababa kanaaf waa'ee dhalannaa tokkoffaaf dhalannaa lammaffaa haasa'uu kan eegallu Israa'el irraa qabneetu jechaadha. Malee dugda duuba sana deemnee Addaam irraa qabnee lakkaa'uu hin dandeenyu. Hubadhaa. Israa'el dhaloota inni tokkoffaa gammoojjii keessatti dhumanii Iyyaasuuf Kaaleb irraa kan hafe warri Kana'aaniin dhaalan dhaloota warra lammaffaa warra dhaloota tokkoffaa sanarraatii dhalateedha. Hubattaniittu? Israa'el garbummaa waggaa 430 jalaatiitii gaafa ba'an Kana'aanitti akka galaniif ture. Garuu jenereeshiniin inni jalqabaa dhalooti inni jalqabaa gammoojjii Siinaa keessatti kan inni hafe. Dhaloota warra jalqabaa sanarraa akkuma jedhee Kaalebiif Iyyaasuurraan kan hafe Kana'aanitti kan gale tokko illee hin jiruun. Kana'aanitti kan gale dhaloota lammaffaa ture. Kun calluma deeka wanta ta'e miniin. Kun gaaddidduu isa gooftaan keenya Niqoodimoosiin mootummaa waaqaatti galuuf lammaffaa dhalachuu qabdu jedhee sanaati. Saba Israa'eliif lammaffaa dhalachuun isa bara kana waldaan lammaffaa dhalanne jettee qoostuu utuu hin taane Waaqayyoof karoora cimaa ture jechaadha Israa'el irratti. Waldaan kiristaanaa isheen qaama Kiristoos garuu hubadhaa haaraa uumamte malee lammaffaa dhalattee miti kan isheen mucummaa yookaan ilmaan Waaqayyoo haboo sana argatte. Haaraa uumamne malee lammaffaa dhalanne miti jechaadha nuti amantoonni bara kana keessa jirru. Kanaaf kan Phaawulosis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha jedhee ergaasaa Qorontos boqonnaa isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti kan inni dubbateefis sabuma kanaaf. Namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha jedhe malee namni kan Kiristoos yoo ta'e lammaffaa dhalate hin jedhuun. Ergaa Phaawulos keessatti lammaffaa dhalattaniitu yookaan immoo lammaffaa dhalanne kan jedhu iddoo kamittillee hin argamu. Kun kan inni ta'uu danda'eef nuyi waldaan kiristaanaa isheen qaama Kiristoos taatee lammaffaa dhalachuu hin dandeessu. Lammaffaa dhalachuun calluma dee waan ta'utu hin taane duubaa qabee
waaqayyo abdiin saba Israa'eliif kakate galmaan ga'uuf wantoota ta'aniidha malee wanta callumadee ta'u miti jechaadha. Waldaan isheen ayyaanaan waldaan isheenii bara kana ayyaana waaqayyoon karaa Phaawulos hundoofte qaama iccitaati malee qaama raajii durdubbatame qaama raajii durdubbatameen kan uumamte yookaan immoo kan dhufte miti jechaadha. Nuyi qaama iccitaati. Lammaffaa dhalachuun garuu kakuu saba Israa'el abboota saba Israa'eliidhaaf kakatame galmaan ga'uudhaaf ulaagaa barbaachisuudha jechaadha. Mootummaa waaqayyootti galuuf lammaffaa dhalachuun ulaagaadha jechaadha. Uuma haaraa ta'uun garuu ayyaanaan karaa amantii waan argameedha. Xumura irratti yaada koo goolabuuf yaada kana bal'inaan dhaggeeffachuu hubachuu namoonni barbaadan lammaffaa dhalachuu kan waldaa kiristaanaa akka hin taane caalaatti baruudhaaf viidiyoo koo abdii butame jedhu tokko asuma YouTube kanarra jira. YouTube kana jala deemtanii yoo ilaaltan ni argitu abdii butame lammaffaa dhalachuu abdii butame jedha. Dhaggeeffachuu dandeessu jedhee tan sinafeera yaada koo asuma irratti goolaba eebbifamtaniittu nagaa keessa tura.